akkaataa daataa keessan itti qusatuu dandeessan birrii xiqqoodhaan akkamitti ji'a guutuu fayyadamna daataa kiyya hidhadhee otoo torbaan tokko hin gahin na jalaa dhume daataa ji'a hidhadhee otoo guyyaa 15 hin gahin na jalaa dhume akkamittiin akka inni ji'a guutuu godhatuu danda'a karaa salphaa ta'een akkamittiin daataa kiyya qusatuu danda'a jettanii gaaffii maamiltoonni keenya yeroo hedduu irra deddeebina gaafatan jechuudha anillee bifa viidiyootiin viidiyoo ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufeetiin jira daqiiqaa muraasa keessatti akkamitti akka itti sirreeffatan isin argisiisa aappii ajaa'ibaatiin wal isin barsiisa hordoftoota kiyya nagallee hin daganne akkam nagaa jirtu hani oksijiiniidha kan barumsa irraa isiniif dabarsaa jiru chaanaala Oromaani warreen haaraa dhuftan yoo jiraattan like share subscribe gochuu hin dagatina amma kallattimaan karaa barumsaa isin dabarsa nafaana bu'a kana sirreeffatu hordoftoota kiyya aappii tokko isin barbaachisa yeroo baay'ee irra deddeebiin kan nagaafattan ati aappii mul'iftuu warra jettantu jira hordoftoota kiyya ani aappii telegiraama irraan isiniif kaa'ate maqaa telegiraama kiyyaa kunoo iskiriin irratti isiniif barreesseetiin jira oksijiin miidiyaa neetwork jettanii yoo barreessitan ni argattanii jechuudha telegiraama kiyya irraa kallattii mandattanii aappii ani isiniif gadhiisu hundaayyuu achirraa ni argattu jechuudha kan asirratti hin arganne sababni ani asirratti isin argisiifneef hordoftoota kiyya aappiileen kanaan wal fakkaatan baay'eetu jira waan ta'eef jechuudha pilaastorii irraa aappiin kijibaa baay'eetu jira akka isin kan kijibaatiin hin sobamneef orjinaala isaa achirra isiniif kaayan akkasitti waliif haa hubannu akkuma beekamu kunoo aappiin isa kana hordoftoota kiyya internet guard jedha jechuudha isa kana gadi buufattu jechuudha hordoftoota kiyya pilaastorii irrallee ni jira garuu orjinaala isaa akka buufattan immoo ani viidiyoo gara boodarratti kan isinitti muta hordoftoota kiyya tole amma an gadi buufadhee waan qabuuf yeroo tokkoof keessan seena sana booda yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa hordoftoota kiyya aappiin kun bifa VPN tiin isiniif banama jechuudha kunoo akkuma argitan jechuudha internet guard jedha fakkeenyaaf asirratti hordoftoota kiyya maal argattu jechuudha seera aappii kana asirratti ni argattu jechuudha fakkeenyaaf waan aappiin kun hojjetu hundumaayyuu jechuudha fedhii kan keetiin akka isaan duukaa walii galtu barbaadanii jechuudha kana jechuun fakkeenyaaf kun akkuma argitan asirratti private policy jedha yeeyye seera kana nam mallatteessaa kan jedhamu I agree kan jedhu kana cuqaastanii jechuudha gadi buutanii jechuudha fakkeenyaaf asirratti hordoftoota kiyya disagree jedha asirratti yoo cuqaastan jechuudha seera kana waliif galuu hin dandeenyu jechuudha kanaafuu akka nurraa fudhatuuf jechuudha maali asirratti dhufnee jechuudha I agree tajettu tana cuqaasnee gara fuulduraa deemnaa jechuudha kanaafuu anamma I agree godhee gara fuulduraa deemaa jechuudha sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya aappiin jechuudha amma asirratti tuni oofii jirti akkuma argitan jechuudha yeroo dura gadi buufattan haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha isteepii baay'ee salphaadha jechuudha yoo sirriitti hordoftanii oofta jettu tana mallattoo diimaa kana yeroo tokkoof kilik irratti gootu ni cuqaastu jechuudha yeroo isin irratti cuqaastan hordoftoota kiyya haala kanaan jechuudha barreeffama kana isiniif fidaa jechuudha powering down your device with internet guard enable will automatically start internet guard on powering up your device ka jedhu kana isiniif fidaa jechuudha kana jechuun gaa hordoftoota kiyya daataa keessan cufuu fi akkasumas interneetni keessan illee automaatikaalii akka isiniif dalaguuf jechuudha yeroo barbaadan bantanii yeroo barbaadan akka isin cuftaniif isinitti himaa jira jechuudha okay sana booda jechuudha asirratti gadi buutanii jechuudha don't ask again ka jedhu kana irra deebinee banuu waan hin barbaanneef jechuudha don't ask again ka jedhu kana sanduuqa kana keessatti yeroo tokkoof raayitii bobeessine jalatti gadi buunee okay jennaani gara fuula duraa deemnaa jechuudha sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isiniif banama jechuudha kun amma loading ta'utti jira jechuudha aappiin kun waa lamaaf nu gargaara hordoftoota kiyya inni tokkoffaan aappii barbaanne online irratti dhiibnee aappii barbaanne online irraa cufatuuf nu gargaara daataa keenya qusatuuf lammaffaa baatirii bilbila keenyallee akka turuuf baay'ee nu gargaara jechuudha kun akkuma argitan asirratti baatirii optimization jechuudha baatirii kanallee fakkeenyaaf akka nuuf yeroo dheeraa nuuf turuuf godhachuu ni dandeenya jechuudha kana jechuun fakkeenyaaf aappiilee sirriitti ifaa nyaatan jechuudha ifaa keessan baatirii keessan isin jalaa nyaatan jechuudha as keessa gadi deemtanii aappii barbaadan ilaaltanii jechuudha kan sirriitti ifaa nyaatu jechuudha irraa qannasuu ni dandeessanii jechuudha fakkeenyaaf aappolee kana keessaa jechuudha isuma tokkoon isin argise isin kan barbaadan sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha nama tokkoon isin argisame fakkeenyaaf muuziqaa jedhu kanarra yeroon cuqaase jechuudha haala kanaan naaf fidaa jechuudha asirratti akkuma argitan don't optimize naan jedha fakkeenyaaf inni kun jechuudha safe hin taane jechuudha kanaafuu amma asirratti ol deebiseen jechuudha optimize bakka jedhu kanarra ni keessanii jechuudha sana booda asirratti gadi buutanii dan gootanii jechuudha kallatti maan jechuudha ifaan keessan jechuudha akka salphaatti jechuudha kuufatuu ni dandeessanii jechuudha ifaan keessa
yeroo dheeraaf akka isiniif turu aappii hundarrattu haala kanaan sirreeffatuu ni dandeessa yoo isin barbaachise jechuudha. Anamma of duuban deebi'aa jechuudha. Xiyya tuttanii of duuba deebitanii jechuudha. Yeroo of duuba deebin hordoftoota kiyya haala kanaan nuuf banamaa jechuudha. Tole eega akkanatti as isin fidee maal gootanii asirratti show log bakka jedhu kana ni cuqaastu jechuudha. Yeroo tokkoof yeroo isin cuqaastan haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Sanduuqitti gubbaa tana jirtu tana ni argitanii hordoftoota kiyya yeroo tokko irratti cuqaastanii ni bantuu jechuudha. Sanduuqa kan hin irraanfatinaa banuu jechuudha. Ani amma yeroo tokkoof nan banaa jechuudha. Gar fuulduraachi bantanii haala kanaan ni diimessituu jechuudha. Amma akkuma argitan jala kanatti jechuudha. Waan jira hundaa haala kanaan naaf baasee jechuudha. Okay, amma maal gootanii reedii godheetiin jira. Of duuban deebi'aa jechuudha. Mallee irraa xiyya tuqee jechuudha. Sana booda as keessatti na deebisa. Yeroo inni as keessatti na deebise maal gootanii aappis bakka jedhu kanarra ni cuqaastu jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan aappii isin as keessaa qabdan hundaayyuu haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Kana jechuun gaama fakkeenyaaf waa lama jechuudha. Aappiin kun waa lamaaf isin gargaaraa jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni waayifaa fayyadamtanillee akkasumas namoonni daataa fayyadamtanillee baay'ee isin fayyada jechuudha. Aappii akkaan itti na gammachiise keessaa aappii kana jechuudha. Hordoftoota kiyyaa aappii barbaadan online irra dhiiftanii aappii barbaadan online irraa buusuu ni dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf daataa keessa wanti isin jalaa fitu waan isin itti fayyadamtaniin caalaa kan isin itti hin fayyadamneetu isin jalaa fixa jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila tokko irratti yoo daataa kan bannu ta'e jechuudha. Aappiileen asirra jiru hundumtuu jechuudha daataa keenya ni fudhatu jechuudha kan nuti hin fayyadamne. Fakkeenyaaf amma Facebookaa fi YouTube qofatti fayyadamuu yoo feene jechuudha. Kana qofaa miti kan daataa keenya nyaatu hundumtuu aappiin asirra jiru hundiyu ni nyaataa jechuudha. Kanaaf gaa immoo furmaata guddaa kan ta'u aappiin kun jechuudha. Aappii barbaadan online irra dhiiftanii itti fayyadamtanii aappii barbaadan kan hin barbaanne offline gootanii dhiisuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya. Fakkeenyaaf amma ani tokko man haa isin argisiisu. Fakkeenyaaf amma sirriitti adda baafadhaa hordoftoota kiyya. Daataan kiyya akkuma argitan amma gubbaa kanaan zoomiin isiniif godha. Gubbaa kanaan daataa kiyya akkuma argitan banaa jira. Hubadhaa amma hordoftoota kiyya sirriitti adda baafadhaa. Ani amma YouTube cufeetiin isin argisiisaa jechuudha. YouTube irratti ni dalagamoo hin dalaga kan jedhu isin argisiisa. Fakkeenyaaf akkeessaa nan baya YouTube keessa seeneetiin isin argisiisa jechuudha. Akkeessaa waan hin bayeef YouTube keessa seenee akka inni dalaguu fi akka inni hin dalanne isin argisiisa. Fakkeenyaaf amma asirratti daataan kiyya dalagaa jira. Hin cufne beeka amma an offline hin goone jechuudha. Online irra jira. Amma kun akkuma argitan dalagaa jira jechuudha. Argitanii amma dalagaa jira YouTubein. Okay. Amma YouTube kana cufeetiin isin argisiisaa jechuudha. Asirratti ni deebi'a yeroo tokkoo fi aappii keessan seenaa jechuudha. Yeroo keessa seene maal goona asirratti gadi buune kunoo YouTubein jala kana jira akkuma argitan. Mallattoon daataa fuula kana dura jira jechuudha. Daataa kana yeroo tokkoof irratti cuqaasaa jechuudha. Amma akkuma argitan hordoftoota kiyya diimatee jira jechuudha. Amma daataan YouTube irratti jechuudha already cufamee jira hin dalaguu jechuudha. Amma YouTube amma daataan kiyya kama dalagaa jiru YouTube keessa yoon seene hin dalaguu jechuudha. Amma YouTube ni dalagamoo hin dalagu jedhu hordoftoota kiyya fuuluma keessan duratti keessa seennee haalaallu jechuudha. Cheek godhuuf jechuudha. Kunoo amma YouTubein kana keessatti deebi'een jira. Akkuma argitan amma waan tokko dalagaa hin jiru jechuudha. Reefu dalagaa jira argitanii amma hin dalaguu jechuudha. Haala kanaan hundaa'uu ni cufattu jechuudha. Fakkeenyaaf irratti deebi'eetiin bana ammallee online irratti deebi'uu yoo barbaanne hoo fakkeenyaaf akkanatti irraa cufnee jirra. Daataa kana yeroo barbaanne cufnee yeroo barbaanne yoo banatuu barbaanne yoo jettanii kan gaafii isinitti ta'eef gaafii isinitti hin ta'in amma YouTubein kun hin dalagu agartanii amma daataa baneetiin dalasisee isin argisiisan. Daataan kiyya gubbaa kanaan banaa jira. Hubadhaa adda baafadhaa sirriitti jechuudha. Asiin cufe jechuudha. Aappii kanaan hin cufee jechuudha. Online isaa jechuudha. Amma asirratti dhufeetuma mallattuma diimaa kanarratti yeroo tokko yeroo akkana cuqaase haala kanaan diima magarraayaa jechuudha. Amma kana jechuun online irratti deebi'ee jira jechuudha. YouTubein kun amma ni dalagaa jechuudha. Wi-Fi yoo ta'ellee haaluma kanaan hunoo Wi-Fi kanarra ni cuqaastanii haala kanaan diimannaan hin dalaguu jechuudha. Tole amma deemeeti YouTube keessatti deebi'ee gaammallee yeroo tokkoof amma irraa hiikeetiin jira jechuudha. Argitanii kun amma laal sirriitti dalagaa jira jechuudha. Haala kanaan jechuudha hordoftoota kiyyaa sirreeffattu jechuudha karaa salphaa ta'een. Fakkeenyaaf nama qalama diimaa itti isiniif qabu kana wanti asirra jiru gadoo kanarra jiru kun hundumti isaa jechuudha bakka daataa keessan ittiin cuftanii jechuudha. Fakkeenyaaf nama kana hunda yoo barbaadan isin YouTube, Facebook, TikTok qofa fayyadamuu yoo barbaadan haala kanaan hundaayyuu ofirraa cuftuu jechuudha. Hunda isaa ofirraa cuftuu jechuudha. Kan barbaadan qofa banaa godhatanii ni dhiistanii jechuudha. Haala kanaan daataa keessan qusattanii jechuudha karaa salphaa ta'een jechuudha. Daataa keessanillee xiqqoollee ji'a isiniif guutaa jechuudha. Aappii kana orjinaala isaa eessaa argannaa akkamitti gadi buufannaa aappii asirratti nuun argisiiftullee jettanii jechuudha. Komentii jalatti illee naaf barreessaa jirtan jechuudha. Mee eessaa akka argattan sirriitti isteeppii kana hordofa aappii orjinaala isaa eessaa akka argattan hordoftoota kiyya na faana bu'a.
fakkeenya hordoftoota kiyya aappii kana karaa sirrii ta'een argatuuf jechuudha sirriitti na hordofaa isteeppii kana chaanaala kiyya jala ni seentu jechuudha chaanaala Oromaan jala eega seentanii jechuudha hordoftoota kiyya fakkeenyaaf duraan abaawootiitu jira abaawootii amma ka'ee jira jechuudha yuutuubni ufuma isaatiin asii kaasee jechuudha telegiraama kiyyarran isiniif kaa'e jechuudha aappii kana telegiraama kiyya argatuuf immoo kunoo asirratti hin argitanii hordoftoota kiyya asirratti jechuudha liinkii tanatti cuqaastu jechuudha fakkeenyaaf yeroo isin asirratti cuqaastan eeguma chaanaala kiyya jala seentanii jechuudha yoo barbaadan qastii tanarratti Oromaan tajettu qastii tanarratti yeroo tokko yeroo isin cuqaastan sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan abaawootii kiyya keessa isin seensisaa jechuudha yeroo inni keessa isin seensise kunoo sooshaal miidiyaa nan qabu jala kanatti isiniif ba'a jechuudha telegiraama ka jedhu kanarra cuqaastanii kallatti man telegiraama kiyyarra aappii kana buufatuu dandeessanii jechuudha aappii daataa isiniif qusatu kan jedhu astuqaa buufadha bakka jedhu irra cuqaastanii kallatti man achirraa buufatu jechuudha hordoftoota kiyya akkuma beekamu baroomsi keenya kallatti afuriin kan isiniif darbaa jiru warreen gara peejii Oxygen Media Network jalaan hordofaa jirtanilleen aappii eessa akka buufatan isin argisiisan afaana bu'a Profile page Oxygen Media Network jala yeroo seentan haala kanaan isiniif dhufa jechuudha kuni fuula page keenyaati jechuudha haala kana yeroo inni isiniif dhufe asirratti watch now bakka jedhu kana yoo cuqaastan kallatti man gara YouTube keenya keessa isin fudhata YouTube keenya irra dhattanii jechuudha kallatti man achirratti illee baroomsa bal'aa achirratti baratuu ni dandeessan jechuudha warreen gara page Facebook keenyaatiin nu hordoftanii jechuudha fakkeenyaaf aappii eessaa buufannaa jettanii yoo gaafii isinitti ta'e salphumatti akka isin buufattan jechuudha profile page keenya jala eega dhuftanii haala kanaan eega dhuftanii jechuudha akkanatti ol harkistan jechuudha profaayiluma jala eega seentanii haala kanaan ol harkistanii Oromaan bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan jalatti waa lamatu isinii dhufa Oromaan ka jedhurra yeroo isin cuqaastan gara YouTube isin geessa jalatti immoo liinkiitu jira jechuudha join godhaate jettu tanaatu jira asirra yeroo isin cuqaastan kallatti maan telegiraama keenya keessa isin geessa telegiraama kiyyarraa achi buufatuu ni dandeessan jechuudha telegiraama keenyallee join gootanii achirraa buufatuu ni dandeessan orjinaala aappii kana jechuudha haala kanaan warreen gara peejii Oxygen Media Network tiin hordoftan illeen haala kanaan argattu jechuudha yeroo hundaa'u yeroo waa'ee software application kamuu kan barsiisu gara peejii Oxygen Media Network tiin yeroo nan gadhiise jechuudha kallattiin orjinaala asiin dhattanii waan barbaadan buufattu jechuudha telegiraama kiyyarraa egaan hordoftoota kiyya kabajamoo baroomsa irra isiniif qabadee dhufelleen kan jalqabaa kaafnee hanga ammatti kan waliin ilaalle kana akka isin gammachiisuuf akka waa irraa barattan illee abdii guutuun isin irraa qaba maarree hordoftoota kiyya chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala Oromaan subscribe gochuudhaan viidiyoon dabalatallee ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo wal notification tanarra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha akkasumas viidiyoon kulleen akka namoota baay'ee bira ga'e namuu irraa fayyadamuuf please like tuquu hin dagatina bakka isiniif hin ganillee komentii jalatti naaf barreessaa yaada keessan naaf qooduu hin dagatina jechuudha yeroo kamuu akkasumas warreen hangammatti baroomsi keenya isin jala darbe mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasuudhaan viidiyooleen barnoota baay'ee tos keessa jira kan hangammatti gadi dhiifne jechuudha as keessan viidiyoo barbaadan keessaa argatu ni dandeessanii waan akka keessaa hin argatin komentii jalatti naaf barreessaan isiniin jedha hordoftoota kiyya viidiyoon kunillee yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya namoonni hangammatti chaanaala keenya lammaffaa hin beeknelleen chaanaala baroomsaati chaanaalli kunilleen Oxygen Media Network ka jedhu kunilleen maatii 5,550 qaba kanaafuu subscribe godhaa hordoftoota kiyya Oromaan kana jala eega seentanii jechuudha dhumarratti yoo gadi buutan ni argattu jechuudha chaanaala kana jala jira asumaan isallee subscribe gootanii hordofuu hin dagatinaa gara fuulduratti baroomsa isin barbaachisu hundaa'u jechuudha asirratti illee isiniif hin gadhiisa jechuudha hordoftoota kiyyaa baroomsa isin barbaachisu quality olaanaadhaan full HD kan waraabame jechuudha gara chaanaala Oxygen Media Network illeetiin isiniif tamsaasamaa jechuudha hordoftoota kiyyaa akkuma beekamu gaa baroomsi keenya yeroo hundaaju jechuudha viidiyoolee qulqullina olaanaa qabuun full HD kan waraabameen kan asirratti isiniif gadhiifamu akka irraa gammadaa jirtanillee hundi keessanuu ni beektan jechuudha hordoftoota kiyyaa gara fuulduratti illee haaluma kanaan itti fufii jettanii jechuudha warreen filannoo guyyaa deengaddaa isiniif dhiyeesse irratti jechuudha irratti hirmaatan hundumti keessanuu galatoomaa jechuudha parsantaan 75 akkanaan itti fufuuf na jajjabeessitanii hundumti keessanuu galatoomaa akkanaan itti fufnellee warreen gufuu ta'anillee parsantaan 5 qofaa
Kanaafuu akkuma namni si mormu jiru akkuma namni si jaalatu jiru namni si mormulleen jira waan ta'eef hundumti keessanuu galatoomaan isinin jedha filannoo gaggeessitanillee baay'een itti gammade hundumti keessanuu naaf galatoomaan isinin jedha anilleen dandeettii qabuun taakkuu takka osoo of duubatti hin je'in hordoftoota kiyya iftoominaan baroomsa isin barbaachisu hundaayyuu jechuudha asirratti kan isiniif qindeessee kan isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu hamilee natti godhuun kan keessan jechuudha baroomsa irraaf qabadilleen asumarratti kan raawwatu ta'a baroomsa itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.